Raadiyoo Simbirtuu. Obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinee Gabayyoo erga bakka buufamanii dhaaba isaanii keessatti jijjiirama finnee jedhanii karaa raadiyoo fi televezyiinii isaanii deddeebisanii lallabsiisaa turan. TPLF fi OPDO'n takka gaaffiin ka'ee kan uummataa miti jechaa turan. Takka immoo kan uummataati garuu immoo farreentu keessa jiru malee jedhu. Takka immoo dhugaadhaa gaaffiin jiru hanqina bulchiinsa gaarii irratti hirkateetu jiraaf kaasanii jedhu. Kanaafuu jijjiirama finnaa of haaromsineerra jedhanii leenjiin sadarkaa hundaa itti fufe. Dubbiin maaster pilaanii Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bara 2014 dahatee ka'e sun kuufama hacuuccaa sanyii irratti hundaa'ee kan waggoota 25tu dhohe malee maaster pilaaniin sun sababa bu'uuraa hin turre. Oromoon impaayirettiin sun erga qawweetiin irratti ijaaramtee kaasee dugdaa fi gateettii isaatiin itti citeetu baatee deemaa ganna 150 lakkoofsise malee waan isaaf malu irraa kan argate hin qabu. TPLF fi OPDO'n Oromoon akka abbaa biyyaa ta'u gooneerraa afaanii fi aadaa isaatiin akka boonu taasifneerraa guddateerraa jechaa bahani. Dhugaan jiru garuu Oromoon lafasaa irraa fi jalaan qabeenya uumamaatiin badhaadhe irra taa'ee jireenya gadadoo osoo jiraatu nagaan bahee galuu dadhabee akka bineensaa bakka argametti waraanaan ajjeefamaa gaaffii tokko malee barootaaf hidhamaa mana hidhaa keessatti qondaalonni akka meeshaa qabanii mana hidhaa tokko keessa adaraa kaa'amee achumaan irraanfatamee hafee maatiin jiraa fi du'aa kan wallaalan lafasaa irratti akka lammii sadaffaatti jiraataa yoo naga'e. Obbo Lammaa Magarsaa mataa dhaaba isaanii akkuma ta'aniin guyyoota duraa lamaan keessatti jijjiirama finna jechuudhaan ergaatiin toora bilbila namootaa dhiphisaa turan akkuma aangootti bahaniin jijjiirama fidaniiru. Jijjiirama isaan fidan garuu kan fooyya'inaa otoo hin taane jijjiirama guyyaa tokko keessatti Oromoo 20, 30 yookaan 50 ajjeesuurraa gara guyyaa tokko keessatti namoota 600 caalan ajjeesuu gara jumlaan fixuutti jijjiiran. Jijjiirama mana barumsaa keessatti, karaa irratti, baadiyyaa fi mana hidhaa keessatti Oromoo jumlaan ajjeesuurraa gara gaafa ayyaana waggaatti jumlaatiin Oromoo fixuutti ceesisan. Akkuma guddina misooma biyyattii kan uummata bal'aaf hin oolle sana garuu immoo gartuun sirnichaa fi sabbi cuurraa bahee itti badhaadhe parsantii 11 dabalaa bahee jedhame sana bara obbo Lammaa Magarsaa ajjeechaan Oromoos parsantii dachaadhaan dabale. Ummata waaqa galateeffachuudhaaf deeme jumlaan jimgoosisani warri OPDO seenaa barabaraan hin irraanfatamne dalagani akka isa calii calanqoofaa ajaja warra TPLFtiin. Gurraachi garaa garbaa inni samii utubaa malee dhaabe lafa dhisaa malee diriirse tokkichi maqaa dhibba waaqa isaaniitiif isa darbeef galata galchanii kan dhufuuf immoo itti machuudhaaf ture mileenonni kan hora arsadeetti imalaa turan dilbata darbe. Guutummaa Oromiyaarraatii adii fi saboonni biroollee otoo nafiin hanga kitila jaatti kan shalagaman kabaja ayyaana irreechaaf gamas kagaluu eegalan guyyaa sana dursaniitu ture. Biyyi sun nagaa akkan qabaanne garaa keessa hundi isaanii otuma beekanii garuu immoo jumlaan nu fixu jedhanii kan yaadan nutti hin fakkaatu kan gamasitti deemuudhaaf murteeffatanii ture. Garii malee gariin osoo hin irreenfatiin gariin immoo inumaayyuu karaarraa osoo jiraniiti warra qarqara hora sanaatti walgaan gara miiliyoona 2 kan dhiyaatan irratti samiirraati xiyyaarri waraanaa Itoophiyaa marsuu eegalte. Kun immoo sodaa itti dhuumus waaqni jira jedhanii rabbi isaaniif galata galchuu ittuma fufan. Akka abbootiin gadaa duraan beeksisanii turanitti alaabaan siyaasa kamiyyuu achitti argamuu hin qabu. Dabballeen yookaan immoo qondaalli kamuu achirratti argamee haasaa gochuu hin danda'u ture. Garuu dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo alaabaan isaa achirratti fannise itti aanaan pirezidantii Oromiyaati kan jedhaman obbo Isheetuu Dasee
achirratti argamanii haasaa gochuudhaaf waltajjii irratti argamuun dubbii kaase. Haasaa keessaniin feenu jedhanii dinnaan poolisiin Oromiyaa fuulduraan ulee qofaan qabatee waraanni hanga funyaaniitti hidhate immoo duubaan dahatee kan bakka qabatee duraaniyyuu isaan eegaa ture akkuma barsiifatan itti seenani. Lubbuun namoota gara 600 caalutu hora sanarratti darbe. Maddeen gariin immoo waan kana ol kaasuyyuu. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny gaafa sana galgala gadi ba'anii raayyaan waraanaa isaanii tokko osoo hin dhukaasiin qawwee malee nagaa buusuu keessaniif galata qabduu jedhanii galata galchaniif. Warri du'anis wal dhidhiitaniitu malee wanti dhuka'e tokko hin jiru jedhanii akkasittiin obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny. የጸጥታ ኃይሎቻችን ጸጥታ እንዲከበር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉበት ምንም አይነት የጥይት ድምጽ ያልተሰማበት ስለዚህ መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደረገበት ሂደት ነው። ህዝቡን ለመጠበቅ የጸጥታ ኃይሎች ላደረጉት ለዚህ ከፍተኛ ጥረት በኢፌዴሪ መንግስት ስም ምስጋናዬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። Kanaan dura ministeeriin quunnamtii biyyattii Getaachoo Raddaa warra sheexanaa warra xonqaayotaa jedhanii turani uummata gaaffii qabna jedhanii karaa irratti ba'anii dhumaniin. Hayilemaariyaam Dassaaleny immoo homtuu hin dhukaane farreen nageenyaatu balaa kaasee jedhan. Isaan hin dhukaane haa jedhan malee viidiyoo irratti kan mul'atu waraanni isaanii hanga funyaaniitti hidhatee poolisii Oromiyaadhaan duuba dahatee dhaabbataa ture immoo wayita inni uummatatti dhukaasu argamaniiru. Sagaleen isaa kunooti. Mee warra achi keessa turan ijaan argan immoo maal jedhu laata? Eenyuu fi akkamitti dubbiin kun ka'e? Dura isaan kana caqasaa. Haasaan akka haasa'uu jalqabameeni mucaan obbo Baqqalaa Garbaa maqaan ishee Boontuu jedhamtu baatee mormii argisiiste. Mormiitti baatee hin boosse harka qaxxaamursitee mallattoo diddaa garbummaa sana argisiiste. Uummanni waliin boo'ee uummanni waliin miira keessa galee sanaan booda abbaan gadaa haasaaf wayita jedhu uummanni itti wace uummanni dhaggeeffachuu didee uummanni sin dhageenyu sin barbaannu sin dhageenyu uummanni sagalee dhageessise. Mee asirratti addanaa baasaa kan waltajjii gaggeessa jettan eenyudha? Abbaa Gadaati moo qondaala mootummaati duraan? Abbaa Gadaa kan turan immoo obbo Bayyanaa Sanbatoo ture. Namicha isa dura Abbaa Gadaa dura fixate bara hojii isaa fixatee turte gorfamee dhufee daballee fide kanarraan kan ka'e hin dhaggeeffannu kan jedhanu. Abbaa Gadaa miti jedhee uummanni sababni inni uummanni itti iyyeef kannaati. Poolisii warri fuuldura jiru shingaa qabatanii jiru warri duubarraan jiru immoo meeshaa waraanaa meeshaawwan garaagaraa duubarraatiin immoo jiru. Boombii 3 darbatanii asimaa gadi bakka uummanni jirutti jechuudha. Ani hudduu duubaan an deeme fuulduraan iji koo isin achan ilaalaa ture. Ka'umsumti isaayyuu hin dhageenyu kan jedheyyuu inni tokko Abbaa Gadaa miti. Abbaa Gadaatiin bakka buusanii fakkeessanii nama biraa uffata uffisanii nama bara gadaasaa fixatetu dhufe. Obbo Bayyanaa Sanbatoo dhufnee jechuudha Abbaan Gadaa. Inni lammaffaan immoo sana duubaatiin dabballoonni haasaadhaaf beellamatanii sagantaa qaqqabatanii turan. Isaanitti aansis dabballoonni haasaa taasisu kan jedhu sodaan ture. Inni sadaffaa immoo alaabaanis hin dhufu kan jedhamee ture alaabaan OPDO dhufe fannifamee ture. Isaan kunis ajandaa uummanni itti wacu taasiste ture jechuudha. Dhugumatti dhugaa dubbachuuf suma dhugaa dubbachuuf sababuma dubbii kanaayyuu kan ta'e boombiin 3 ija koo duratti abbaan aaraa dhuka'uusaa ija kooti kan arge. Rasaasni qawweedhaan dhuka'u immoo kan hin lakkaafne dhugumatti dhuka'aa ture rasaasni jechuudha. Isa kanagaa kan obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny homtuu hin dhukaane goolessitootatu kaasee jechuu yaalan. Obbo Isheetuu Dasee waltajjii sanarratti argamanii haasaa gochuuf jennaan kan dubbii kaasaniiru jedhamanii adda durummaadhaan heeraman itti aanaa pireezidentiiti kan jedhaman kaleessa jumlaatiin dhumaatii Oromoo laalchisee ibsa akkas jedhu kennanii afaan Amaaraatiin. የገዳ ስርዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና እንዳያገኝ የሚሹ ኃይሎች በፈጠሩት ግርግር ወገኖቻችን ህይወታቸውን አጥተዋል። የወገኖቻችን ህይወት ያለፈው መንግስት በፈጠረው ችግር ነው በሚል መንግስት ተኩስ እንደከፈተ በማስመሰል በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ የለቀቁበት ሁኔታ ተስተውሏል። እውነታው ግን
እንዳስወሩት እንዳልሆነ ግልጽ ይታወቃል። ወይታ ኦሮሞን ጁምላን ዱሜ ሐልሳ ገሩ ከነ ፈካታ ቱሬ ጨቀሳ Qondaalonni mootummaa akkasaa jedhan malee namni biraan reeffachuudhaaf deemanii achi keessa akka turan kan biraallee dubbisneerra bilbilaan. Namoota affeeruu yaade nyaataawwan hin taa'ee godhan kan yaade mootummaatiif bakka waltajjiin hafee hunduu qodaan qabu warri miidiyaa sassaabbatee ka'e. Ijoollee namaa kaasanii biddaa kan jedhu harka bira dabarsuu malee waan biraa sirbii akka duriin turre namni gammadaan turre booddee ijoolleen ijaaraman waan sun haaleen uumamee waltajjiin kun injifannoon xumuramuu saafni ijoolleen keenya torkuun sun akka wanni hin taane jennee yaadna akka namaatti gaafa yaadu sooganii ijoolleen sadii afur dhagaa poolisootatti daddarbatanii. Ijoolleen sun ijoolluma ayyaana bahan immoo qaama mootummaan ramade laata maaliif qaamni tikaas hedduutu keessa jira siviilii uffatee jedhamee odeeffamaa warri jalqaba dhagaa darbatan. Qaama hidhatee meeshaan maqabireessii camadatee meeshaa gurguddaa godhatee maaskii godhatee dhaabatu dhagaadhaan dhoofnee akkas goona kan jedhu namni amma kana wallaalaa danda'u ijoollee qaroo hedduutu jira. Inni sun erga fashalaa'e wanta achitti godhamu erga fashalaa'e booda mala wayiitiin namni rukutamuun akka qabu mootummaa tasgabbeessu akka yaale gochuudhaaf ijoollee keessaa dhagaa daddarbatanii namoota gara kuma akkas ta'een leenjii iddoo adda addaatti dirree waraanaatti kennanii hawaasa keessa akka galee jiru yommuu ture kanaaf eeggachuu akka qabu namni waan hin taanetti hongoone gaafire. Gaasan hundumtuu ta'ee akkuma jirutti booda dhukaasni boombiin boombiin haaraa kun uummata irratti nu daddarbame hawaasni iddoo walammatee dhaabatu inni kaan akkuma jiruun wal dhiibee boo'aatti nu naqe kan summiin sunis akka joonjessuu godhee garatti fiigu wallaalee dhufee gara karaa hulaan tokko jirti karaa sanarraan hin dhukaasu fuuldura gama duraan dhuka'aa ture dhukaasni banamnaan lubbuun gaaga'ama namoota makana uumame baay'ee diraamaa nama gaddisiisudha wanti kun namoota miliyoonota fuulduratti waan ta'edha. Bara Hayilee Sillaasees Itoophiyaa keessatti Oromoon seeraan ajjeefamaa ture. Yeroo ammaa kana immoo ajaja mootummaatiin jumlaan dhumuunsaa erga eegalee gara waggaa ga'uufi. Gannoota 25 darban kana guutuu tokko tokkoon 2 5 20 30 funaanamaa kan ture hanqateetu. Oromoo fi Oromiyaan ofiif osoo hin taane Itoophiyaa fi sirnoota isheef jiraata yoo nagaan jiraataniiru yoo jedhama ta'e. Sichi Oromoon kannaaf wayyaa jedhee abdatu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irraa eeggatu kan isa hafe jira laata. Qabsoo baatiilee 10 darban kana keessa godhe keessatti kan hafeeru yookaan immoo osoo kun guuteera ta'e kan jedhamu yoo jiraate maalinni sichi kan ta'uu qabu maalidha isa jedhuuf yaada namootaa walitti qabneera dhaggeeffattoota keenya mee kan isaan kana dhageenya. Oromoon walitti bu'iinsa biraa hin qabu saba biraa wajjiniin kaayyoonsaa sirnicha jijjiiruudha abbaa biyyummaa ta'u. Uummanni Tigiree immoo achi keessa Oromoo faana jiraataa, Oromoo faana bulaa, nyaachaa, Oromoo basaasaa, OPDO wajjiniin tumsa walii gochaa haga ammaatti hin tuqamne jechuudha. Kunuun immoo akkaataa kanaan nu ajjeesuu qabu. Kanaa booda wanti sun dhaabbachuu qabu. OPDO kallattiidhaan muratee diinatti gale maatii isaarraa qabeenya isaarraa jalqabuu qaba. Wanta amma har'a Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kun inni kun kanaa booda tarkaanfii akkasii gara jabeenyaa warra diina wajjiniin ta'ee nurratti diinome ofirraa yeroo nuti waan qabnuun ofirraa faccifne qawwee diinaa immoo akkaataatti fudhannu. Bulee horaatti ta'e waan nama gammachiisudha. Seenanii waajjira poolisii qawwee fudhatanii matarayyasii fudhatanii kun fakkeenya guddaadha. Oromoon kamiyyuu bakka jirutti dirqama kana qaba. Amma ajaja eeggachuu miti. Dhaabota siyaasaarraa ajaja eeggachuu miti. Oromoon bakka jirutti waan ofii godhu akka Oromummaa tokkotti dirqama ofirraa bahu raawwachuu qabaadha amma yeroo amma.
Dhaabonni siyaasaa gahee mataa isaanii qabu, hojii mataa isaanii qabu. Isaan hojii mataa isaanii haa hojjetatan. Oromoon biyya keessa jiru, Oromoon biyya alaa jirus waan oromummaadhaaf qabsoo isarraa eegamu tokkoon isaa dirqama mataa mataatti bahuu qabaa. Dhaggeeffataa keenya biroo isin immoo maal jettu mee yaada kanarratti? Jalqabarraa ka'ee mootummaan kun nun bulchuu nurraa haa kufuun jabaatee akkuma kanaan dura jedhamaa ture ammas kan itti fufuu qabu. Ammoo fincila qeerroon kaabaaf kibba bahaaf dhiyaaf giddu galeessa Oromiyaatti harka wal qabatee sochoosaa jiru kun wareegama dheeraa hanga kana nu kaffalchiisu kan inni danda'eef sababa qeerroon harka qullaa mootummaa haga funyaanitti hidhate kana dura dhaabbachaa jiruu fi dhaabbachaa tureef ammas haalli kun hin furamu. Yerootti gara yerootti qeerroon hidhachiifamuu akka qabuu fi akkuma faashistii wayyaana hidhatee lolu kana hidhachiifamee wayyaanii fuuldura dhaabachuuf gaaffii yeroo dheeraa kaasa turedha. Ammas furmaata argachaa hin turre hin jirusi. Waan yeroo fudhachuu malu waan yeroo fudhachuu qabu osoo hin taane daandii qeerroon qajeelche kanatti xumura gochuuf uummanni biyya keessaas biyya alaas karaa isaa fi danda'ame maraan qeerroo harka qullaa lapheessaa laatee wayyaanee raasaa jiru kana hidhachiisuun dirqama dhayeettanii yaada jechuudha. Isin immoo maal jettu mee yaada kanarratti? Hanga taatee saataatu carraan argatan ni jiraata. Carraan mootummaa isa hunduma qabatee jiru kana itti mootummaan kun jedha yoo dhibeefi caasaa isaa kan nama jiru kana carraan ittiin barreessuu danda'an salphaadhaatti yaada. Ammas dhaggeeffataa biraa qabna. Mee isin immoo maal jettan kanarratti? Jarmiyoota yookaan murnoota kan uummataaf dhaabates hin jira, kan maqaa uummataaf jarreen kan wayyaaneen dhaabdes ni jira. Ammas uummanni kan isa bulchu kan isaa fuuqamee kan isa dhaabbatu uummanni adda baasee beekeera. Maqaa Oromootiin edda dhaabni kun hundaa'ee uuma qabsaa isaan irraa edda horateen booda hoggansi isaaniis edda jabaateen booda sochiiwwan hammi kun dhufe. Kanaafi wanti nu hafu tokko qofa. Kana jechuun immoo waraana qofaan nu hafe. Gargaarsa yoo danda'ame meeshaan alaas haa ta'u keessaa amma danda'ame meeshaa qabannee dhukaasatti bahuudha. Uummanni kan jedhu tokko waraanaan socho'uu danda'u nuti jiraata. Kanaan booda karaa dimokiraasii mootummaan kun mootummaan abbaa irree mootummaan amma kana sanyii duguuggaa raawwatu kun dimokiraasiidhaanis bu'a jedhamee hin eegamu. Ji'oota 10 oliif harka duwwaa gaaffii isaa dhageessaa ba'e Oromoon. Kana waan godheef immoo uummata nagaa jaallatu ta'uusaa mul'iseera addunyaatti. Qabeenyaa fi lubbuu hambaa tokkollee hin tuqne ture. Mootummaa fi sabaa himaaleen mootummaa garuu afaan faajjessuu yaalanis amma aduun dhugaa baatee Oromoon addunyaa kanarratti gurra argatee jira. Duraan warra adii dhiyaa fi alarraa waanaaf dhufa jedhee eegaa ture hafee amma Oromoon gaaffii isaaf deebiin isuma harka akka jiru hubatee hojiitti seeneera. Dhaloota sodaan qabne anatu du'a jedhee dura fiigu horateera. Qeerroo fi qeerritti du'a balfatanii bilisummaa dheebotantu danfaa jira Oromiyaarraati. Kanaaf sechi harka qullaa baanee guyyuu ajjeefamuun hafuu qaba jechuudhaan fincila kaasan sana yeroo ammaa gara warraaqsa bilisummaa Oromiyaatti ol guddisanii jiru. Yeroo ammaa kan guutummaa Oromiyaa keessatti martuu odeessu meeshaa nu feesisaa kaaneef falmannaa jallataa muka qottoo fi garboonfataa isaaniin qabatee nu fixaa jiru ofirraa haa kaafnu kan jedhudha. Oromoon warraaqsa gaggeessaa jiruun sabootaa fi biyyoota ollaasaa jiraniifillee abdii ta'aa jira. Oromoon bilisoomee Oromiyaan walaboomnaan kutaan ardii gaafa Afrikaa godoo nageenyaa fi badhaadhinaa ta'uu dandeessi. Kan irraa baqatan ta'uun hafee garatti baqatan ta'uuf deemti. Warraaqsa kana dafanii gara manii yaadameen ga'uudhaaf waan eegalame kun ciminaan dabalaa meeshaan deeggaramee deemuun fardiidha. Du'uu qofaan bilisummaan fidu yoo ajjeesanis malee. Tarkaanfiin qabeenya diinaa irratti jaloota sirna kanaa gandaa eegalee hanga qondaalota oliitti akkasumas immoo humna tikaa basaasotaa fi waraana irratti bakkoota hundatti fudhatamaa jiru daran babal'atee bakka mara gahuu akka qabu gorsu beektonni. Kana yeroo ammaa kana Liiban Cuqqaalaa keessatti, Ajjee Shaallaa Sidaamaafaa keessatti, Arsii Nagallee, Mataharaa, Ciroo, Wanjii, Ambo, Shaashamannee, Ijaajjii, Sabbata, Burraayyuu, Furii, Alamganaa,
Caancoo, Guduruu, Fincaa, Dambii Doolloo, Bulee Horaafaatti tarkaanfiin eegale babal'atee deemnaan yeroo dhiyoo keessatti waan hedduutu dafee jijjiiramuuf deema. OPDO'n ibsa ejjennoo kamisa har'aa baaseen rakkina biyyittii keessa yeroo ammaa jiruuf sababni inni guddaan adda bilisummaa Oromooti jedhee kaa'e. Aadaan Oromoo kan hin feene misooma Oromiyaa kan jibbu isatu balaa ammaa kana fidee jechuun harkisaa qulqulluudha jedhee dhiyeesse. Garuu qawwee fi boombiin gaafa irreechaa Bishooftuutti dhuka'ee namoota 600 caalan ajjeese OPDO fi TPLF'n akka ta'e hin tuqne immoo. Yeroo ammaa sirni Itoophiyaa keessa jiru qarqara boollaarra gaheera. Kanaaf Oromoon humna qawwee isaa cimsatee tarii yoo mootummaa ce'umsaaf waan dubbatamullee jiraate abbaa fe'e faana wayita haasa'u Oromoon kanaan duraan gowwoomne uf eeggannoo cimaa gochuu fi dantaa Oromoo sharafsiisuurraa of qusachuutu isa feesisa. Kun ta'uu baannaan dhaloonni kun kan itti wareegamaa jiru eenyuttu dabarsee kan kennuuf deemuun fakkaatu. Oromoon bakka jirutti ka'ee waan qabu qabatee haa bahu. Keessa isaatti hafuura Oromummaa fi wal hubannoo qabu kana cimsatee diinaa fi ergamtoota akkasumas qabeenya isaanii irratti tarkaanfii fudhachuun akka itti fufuu qabu gorsu warri quuqama warraaqsa Oromoo kanaaf qaban. Qophii malaa har'aa kanumaan xumurreerra dhaggeeffattoota keenya. Lubbuu warra wareegamaniif immoo jannata hawwineerra. An Dassuu Dulaati.